كيسان دبستي لما إساء كان دبستي إرجسي بدي أسرتنا موتان الرها صوتي بربايسان ما مكان كون دائما وانت في يادا باي إفساتشون دندو من سالفتا هاقوما دندتي أسرتي كل في تبطو وان كان تبطي ملينا من نام إساء أولي دوه دوكا ميديا كان ديسو إني دائما كون مو أمة رومو كان رتي وهمتهم جاني نما باي كان رتي سودا توان في دبسي يادا إساء الرابري كان الرابري دي دايقا تكافتي وسنسيق وسيدي بسا والتنا أمريو kanaaf sagantaa odoo itti godhame akkama mucaan jette kana dhugaa dubbachuudhaaf soobira dhaabbatanii daa'ima mucaan kuni nama bakka yaadde ga'uu qabu akkama jette kana illee yeroo dubbisnu beesti haati gino bira jira haadha dubbisi haati haa dubbatanii rakkoon qabu haati dubbisi Imboyni taasi jamma wani zundar ba ko unka kan atiko gota si jamma imboyna ba mara man dandau kino na lugara na sini ko ko ke eja ke to anu sanu mura ke se jare ناصر السلام عليكم ناصر وعليكم السلام ورحمة الله jechuun mucaayoo tanallee namaan itti dhiyaadhu ol nagachuu keetiif galatoo naasir isin boochisiniin illee an akka hafteetitti nama kana nama hedduu itti dhiyaadhu walirraa fagaannus kaatu akka gaafa mucaa kana fiddee masarat dhaabaa Oromiyaa 11 irratti intervii godhanii harmeen isaanii intervii sanirra booyanii irratti nama sirriitti wallee gochuu fi yoo dadhabe hammam tokko yaadaanis 1% xiqqaa wayillee yoo taate akka hafteetitti nama itti dhiyaatee isaan quba qabu hin boochisini maaliif jennaan osoo keessaan akkasuma daa'imni kun daa'ima kana xiqqaan isaa harmeen tun daa'ima kana abbaa malee guddisaa jirtis naasir akkasuma ka keessa jiraatan mana kiraa Itoophiyaa jireenya mana kiraa akkasuma ilma akkana jiru kana haati abbaa malee lafa qotatan hin qaban ka galan mana kiraa ilmu akkana jirtu tana ilmu aartiin faayamte tana ummanni Oromoo quba dhabee mana kiraa keessa galan Itoophiyaa sa'aatii kana wanni nyaatan meeqaan bitama naasir hammam tokko parsantii dhibbarraallee dhibba beekuu baadhu hammam rakkoo isaanii waan keessa beeku waan ta'e wanni ani hin boochisiniif ijoollee miidiyaa irra beekaman maakii fa'aa aslii fa'aa mubaarakii fa'aa dubbisee gargaarsa irratti kana ture jechuun mari'adhee guyyaa tokko erga mari'adhee mubaarakis na jalaa dubbachuu didee maakiinis na jalaa dubbachuu didee asliin abbaa fedhe gastii galchaa akkasuma dhiyoo tana erga waan kana mari'adhee hammamma isaanillee mari'achiisee yoo kan nagalchan taate naasirii fi maakisi maleen maakiin ol nagalchuu dide sillee waasaapii kee hin qabaa biizii mata erga itti yaadee sammuu koo keessa jiraate ufii dhuunfaa kiyyaan hamma humna biyya miskiina tana jiru wanni an biraa hafeen hin jiru akka hafteeti daa'ima kanaan akka hafteeti nama Haacaaluu Hundeessaa ta'uuti hin boo'inaa jedheen yeroo hedduu keessaan itti dhiyaadhee hammam tokko beekamtiillee hin qabu erga feemasoonni ol nagalchuu didan giddiin cabsee gastii namaa seenaa naasir akki godhu na dhibi akkana hafteeti akkasuma dhuunfaa keetii gargaaraa turte dhuunfaa kiyyatti haa xiqqaattullee haa guddattu afaan isaanii irraa dhaga'uu dandeettan akkasuma mucaan tokkollee Minisootaa jira ijoollee Harargeetti Saadiq jedhama mucaan sunillee nama ana caalaa itti dhiyaatee rakkoof bal'oo keessatti gama haala nageenya isaatiin bakka dura irraa ka'an jiraatan irraa kaasee sululta galche keessaallee namni sun dhugamatti nama galata guddaa uummata Oromoo kanaa fi akka hafteetti illee na bira qabu anillee miskiina biyya jiru kanatti wanti an bira hafe jiru Saadiq dhufeera yukunoo Saadiq hin galchi dhufeera ol darbaa jira Saadiq abaaboo darbee Nasir. Oye. Namni kan biraa jiraata namni bu'aa godhan taasisa. galchi galchi Abaaboo ergaa jira. Buttee qabuusee. akkasi Naasir baga ol nagalchite asumaan gaddaa restoraantii illee akkasuma Nuuraddiiniin akkasuma warra dhaabbata saniillee akka dhuunfaa kiyyaatittuu Nuuraddiiniin illee dubbiseera guyyaa qabannee mana Naasir yookaan mana Nasrii goona jennee akkasii qabanneera. Waan kana bal'inaan irra mari'ataa warri dhageettii
ganama kami biyyoo sassaabu jedhu tokko sassaabee tokko dhiisuu waan hin dandeenyeef daandii masaakaa fi akkuma nama kana amma nama kuma lama dhibba jira fakkeenyaaf ijoolleen as jala ta'anii viidiyoo waraabbatanii facaasanii jira waan kana sii galee malee aktiviitiin hin gargaarsee programma biraa dhiisuu hin danda'a yoo barbaade hojii kiyyaa waan danda'u binoo akka isin argita onlaayinii ijoollee qarqaaree dhiisa malee mana banii deeggarsa sassaabee tokko gargaaree tokko dhiisuu hin danda'u garuu rakkoon sun yoo uummata bira gahe ammoo wanti guddaan dhageessisu eegata gahee namni abbaa fedhe qarqaaruu ni danda'a sii galee namni 2,600 kun osoo birri 10,000 walitti darbee fi waan guddaa gargaaruu danda'a nama 2,200 miti namni 100 iyyuu jechaadha namni 100 osoo 1,000 walitti darbee fi isnee miira keessaa baay'ee waan jiru uummata baay'ee mali tasgabbaa'anii harme asosiisa dura yoo feetan. Noo saalii kee mangistii dhiifama dubbata. Ayyo no rakkoon qabu an bakka hojii sin jira ubarra daqiiqaa 10 dubbadhe 10 cufaa kanaafuu. Daqiiqaa takka qofaati waan dubbadhu gara haadhaatti dabarsinaabe. Okay ani faamilii kana hoggaa lama duran baree gabaabumatti loltuu gabaabsee isinii hima. Masarat dhaabaa guyyaa interview gooteen laayivii ilaalee dhaggeeffadhee haatini boojii rakkina isaanii hubadhee ganamatti aanu sooshaal miidiyaa irraa telefoona isaanii maali wanni imeelii isaanii barbaadee tekstii itti barreessee jechuudha. Dingitan naa deebisee harmee santee dubbisii waan hin danda'u isiniin gargaaraa jedhaniin ture hoggasa yaadni xiyya yeroo akka gargaarsuma yeroo tokko gargaaree gartee waan hin qabu gargaaruun barbaadee yeroon haala isaanii hubadhu waa'ee isaanii keessa hedduu hubadhu dhiisee deemu ulfaataa natti ta'ee haati yeroo sani sulultaadhaa mana xiqqaa tokko kireeffattee karaa eessa gaa bakka maal maqaan isaa naannoo saraalee tokko sharaaroo bakka janga jiraatanii achitti barsiifte haati garuu yeroo san nagaa mucaadhatii fi mana xiqqaa tokko sulultaa kireeffattee sulultaa bulanii qarshii 300 baasanii sharaaroo dhaqanii galgala galan jechuun mucaa kana ofirra keessee galchiti. Amma saniin akkuma ta'etti gartee gargaarsa walitti dhaabee fi mana xiqqoo fooyya'aa kireessa fi ji'arraa gargaaraa hanga sadarkaa har'a jiran kanaan otoo irraan dhaabbatiin gahee kophaa haftee yeroo tokko ni gargaaraa ni gaafata. Ani qaaman dhaqee isaan hin beeku karaa amantiitiif karaa wanni itti dandeenye wanni nuti walitti dhiyaannu jiru ankunoo haraggee lixaatiin dhufee garuu oromummaa natti dhagamee mucaa kunii fi haati mucaa kana kophaa guddistee itti rakkattee sadarkaa kana ga'uun natti dhagamee itti kanin gargaarsa isaanii godhaa ture gargaarsa haga amma gargaaraa jiru gabaabdu gargaarsa kiyya garuu eessayyuu geessuu hin dandeenye mana bituuf hin danda'u. Jireenyuma isaanii akka isaan jiraatan akka isaan hin jaarree akka isaan gartee rakkoo xixiqqoof hin saaxilamnee gaafa daddaraaroo jala deeman san uffata akka ittiin dhagamnee uuman gargaaraa ture dandeettii. Uffata saffaa laalee saatii waan si ajaa'iba uffannaa isaa saffaa laalee waan maallaqa guddaa qabu na fakkaatee. Namni kiristiyaaniin warra gaafa maallaqa afaan warra gaafatu jira maallaqa. Kanaafuu ani dandeettii namni nakkuban qabu maaliifi minimina jeen jechuun sooshaal miidiyaa irratti awwaan kana rabbii jecha isin godha oromummaa fi godha yoo maqaa kiyya asirratti himtan namni jidduu seenee na gufachiisuun takkaa'u isin gufachiisuun malaa sooshaal miidiyaa irratti nan dubbatina anaa gaafate jechuudha. Ani gurran barbaadu maqaan barbaadu rakkina isaanii gargaaruu qofan barbaadu amma namni hedduun arrafaa dhaganii jechuudha. Namatti himuun maaliif waan dhufii danda'u kophaa kiyya godhee